Koisa nu ergi la koisa ke kan WhatsApp. Ko account ko ba? Warri kan erga chade ma Account timati akasi jaljala yo kejina. Sai botin ti jasla warri likki walbain wa kaiske. Abola koisa na erga. Malaga azu ali yegom kodan lal. Awana albasi mi azu. Ruzi ti gabui me amati. Na gabui me ruza jara tara bisa nyachisu. Ganna bui me. Ai tafaola to tati olbati kunoi. Masyaallah. Igao namni garin tafaola tola. Azu. Masyaallah. Akuma mukarramin tafaola toyetti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Ya Rabbi sidi wasatari. Ya Rabbi analle satari. Ol kurama jirani. Usme madu tengenye. Wadu bata. Rabbi sasataru. Amin. Wo nama Quran nabi. Nama dibas nal kadu. Haya Ruzi azu. Baik. Haye meka ya takuma Quran jette. Mau kuda insyaallah. Allahu akbar. Abo meja. Abo meja ini tahu tu. Jadi aja khaymaru hak mata kera. Ayub doa sigon. Maka Ustaz Riyadi mau kuda insyaallah. Allahu akbar. Tanah kuban nak katabi. Tahu sariat boda kesan lah koy. Boda kesan ti. Katabina. Abo de meja. Wani dari undi si abil chat. Quran ini kamu siap. Siap guru. Quran terus bala bisuna jabes. Abo si fi nama ilmi sekarang isu Rabbi wala faham simpidin duda khaysa gada mesa khaysa bismillah ilman habisa khadisa hafazu Quran hafazu Rabbi khaysa habasun subhana rabbika duai usari adin khatamna jala gadi nagabui sambusa wa hunda gira jala kana kenna buata ta Ay azu magari yano jilingin kan itu. abo samaniga Man. Ibn Sihar naik. Ibn Sihar. Ona bisi ana Allah wallahi ati injibate jeta uma Masyaallah. akawa huma dibakan te diganna bui rizki sami berkasi abu tu Diwamin furada tu. Ayo nanti masih. buda da boleh galla asijalu fura cuta usai tesu Nek kasinjir surah. haya nama channel ganne jida maka istudiotin dafa kame dafa na buta kana ubiraja Accounting itu mamari pustu turah. La lama strategi intenya amma janta nakan jira makam gona. Sai boti jo khawalit de anu pakai skeva malak kayo na rater ganis ni sininga undanda. Namo tamo ammo malufan kawalimbe inete ammo ma asokai nevi achumanu accounting sivira kabani akastio nagano. Azu amma accounting kabada azu fi la koisa no abare ni la koisa sapi Aziza fi wani juga. komandia la bare la koisa Ruzia fi Aziza la kof satara ta kabada accounti ta nata masjida majlisa furqani. Kum takka jaatam sagal rozi kabachu jirdani mi. Kuma takka jaatam sagal jaatam takka Deviga torbatam afur saddeetam saddeet isini birra deebi'a. Kuma takka jaatami sagal jahatami takka torbatam afur saddeetami saddeet. amma aftakam nu nik diban kida tunis ni papoiti Iskeen barreessa kana laal. Anis dhibba shanii amma erga accounti ayee khaitianu baala gise ah baala gise ono laal accountiin tabarreeffamte ta'a. Iskeen barreesse namni biraan barreessina tiktok nu adabeen nu darbee waan itti jirru kanarraa nu koma tokko nama kudhanii inje shaniin arkadde accountii iskeen barreesse tana azu Devi kurna Korona rabuta godhaati. duai sini ati agodo bakata kati nama kurna maka istudiotin na hangana ni Nadir gete Muhammad ewa azu qabattanii mi kana laal rabbi sinaa milkeessu milkooytan silaaye mee haya nama shan arkadde nama shani nafe meeqaasiya Nama shan- fitti erboota tiyyaatan abo usme dro kurna kana guta hawaane guutaa amma guutaa nama kurna mukarram Bilal wanti namoonni callisee nama 200 fi 10 nu jala jira. Baankii akkaawuntii adda addaa Ibirrii ni jira, Awaash baankii ni jira, Raammis ni jira, Daashin ni jira. Kanallee yoo akkaawuntii kana qabaattan namni wanni callisee akkasana fakkaata. Kanallee naa hirmaatanii. Hatta Ibirrii wanni Ibirrii jechuun salphaadha waa karaa sunillee akka hirmaatan dhiifama wajjin.
isinirra qabeen jira. lakkoofsa irratti dhugaadha. Ibirrillee bareedaadha. Lakkoofsa ibirriitis ni kannaa fi baankii amma ta'anillee hin jirtu. Yoo rabbi jee boruu itti yaadnee baankii sadeenuu baafna. Oromiyaa kooperaatiif yoo hatattamaan fadhan xiyya kennuufiin hin danda'a. Maaliif asirra waan ta'eef ani tiraansfariin godhaa. Kooperaatiif amma farditti namni amma dabarsuu fadhu yoo jiraate kooperaatiifni kanneenaafi. Ayyee. Mee eenyu 500 barreesse? Maaf 500 qofa irraa qaba. Balagizii haa barreessime. Balagizii. One okay. Haya lakkoofsa keenya barreesse lakkoofsa kee kan du'aa isi godhu. Namza ibirri moo. Nama irisni see birri ni qaba man baasinaa jedhan. Ibirriin teendalaytu Waa gammachiisa. kee dofira galcha jedhama. Kiyya warra ni maa lakkoofsa kana qabaniiti amma boodan adda ni musanii tuma daboodan beektaan tokko tokko. Isaanii. Habana ma jira? Hayyee amalaal jara keenya birrii taatus akaawwantii bira taatus ni sirreessina waan taateef waastaappii keessa isin galchina lakkoofsa waastaappii keessaniitiif hangeef qabdan qofa nugumaa camee dhiisa waan biraati. Hangeef qabdaniifi. Ibirri yoo qabaatanillee anamma asirraa kallattiin isinirratti nan darbaa karaa akkaawuntii jijjiire maallaqa kiyyarraa jechuudha. Wanta akka kun hin jirtu kun amman darba. Ni ta'a. Hin daangeessina. Okay. Ni ta'a mukarram. Ayyee. Haya. Amman darba. Kun kudhanis kun 20 kun 100 haa ta'u inshallah. Taate mukarram asirratti erganii kunoo ibirri lakkoofsa kee jala nu kaayi. Mukarram lakkoofsa kee jala nu kaayi ibirri sirratti haa dabarsanii ati nu fasitee ibtaa afaan Oromooti. Kunoo ibirri qabaddaa kunoo duwwaa 9 ibsaa bakrii 50 Nee. Bikka sirraa jume koi lakkoofsa kanaan himaa dura Kana. duwwaa 9 Nama 15 tani qabadda. Ala. Lakkoofsa mukarram 15. Amma mataan ol qabachiisu deemanii saawus mi? Yaa Rabbi mataan ol qabachiise. Ganda daaroo labuutiin jira. 44 Akka sheexaayin nan tuffannetti. duwwaa 3. Ah. Ayyee mukarram galatoome lakkoofsa kee qabadde ibirri warra barbaade kanaan kannaafi jechuudha. Aboo haa 50 naa ol baase haa muummee kiyya. 50 ni barreesse moo ni kannaniiro. Ibsaa ol beeyme. Awoomee ol beeyme. Yaa Rabbi zaahira godhi. Ayyee miseejiin irranni seentii mukarram Muhammad Hassan jaa Hussein. Mukarram Muhammad Hussein jaa namni ibirrii feetan duwwaa 915 44 43 duwwaa 3 maaliif wanni takka akka nu jalaan baane netta. Daba. Dafa amma isin hin dhibdu gaa ibirrii feetan 50 irratti bitanii feetan hodhanii akkas gaa tokkicha noolee kun 10. Allahu Akbar. Noolee achi asitti sarbee. Amma laalta ibirriitis gaa Tokkicha noolee maqaa istiidiyootiin. Katabina. qarshii 100 na kutanteeysan Ol naa jira. 150 na kutanteeysan waan ni jettan. Ol naa bahu. Na ol baasi istiidiyoo. Na ol baasi warree qabu jiru kana. An warra ol naa bee qofaan katabadhaa beeku. Kadhibba shaniitillee na ol baasa. Wey. Kadhibba shaniitillee na ol baasa. Hamza Dhibba shan bakka lamaa. ibirri irratti darbi ibirri mukarram irratti darbi Bakka lamaa waliin nama tokko. ayyeme Jamal waan jechaa jirtu Jamal qarshii 1000 akka barreesse Jamal barreesse Hamzaas 500 Aboo mee kan shantan waan Jawaar wanni jechaa jirru majlisa jaaru jira anaa daaruu labutti akkas Jamal baga nagaan dhufte. biyya barumsa keessatti Alaikum salam.
Alaikum salaam wa rahmatullah. Galatooma maashaallah. Jama dhufte. Hai baga nagaan Maal dhuftan. dhufee? Baga nagaan dhuftan. Hayyee Nigdii tamirraa qabdan. Ta majlisaati jira qabi kuma takka. ilkabe. Kuma takka. 69 takka. 69 takka. 70 Okay, 69 torba meeqatti? laal kuma takka 69 takka. 70 Ayyee. 488. Nama ol baas istiidiyoo. Akkasi. Ol ergadhaa isin ol baasnaa. Nama shan qofaa hafe. Eenyu baasete sheekh? Mee? Ustaad Riyaadii nama hedduu asii argu jira. Ol baasaa iyyuu jira. Wayi arke ijoollee tana keessatti. Ammamoo Jamaali. Lakkoofsa waasaappii illee barreessaa. Nama lakkoofsa waasaappii isin hin kayne. Aboo anni shaarratti barreessime. Ustaadni anni shaanuma jaa. 500 ergee jira Bilaal. Baala giseen. Maashaallah, maashaallah. Aboo bismillah addunyaan siyaa barbaadu. Bitaa mirgaan. Ati diin nama mirgaan qabu. Duniyaallee nama bitaan qabu siyaa godhu. Subhaana rabbika Allahumma salli. Haaya, kattiyaanu. Akkanattiin si beeka. Jamaaliin kuma tokkoof qabe. Maqaa isaatii fi maqaa lakkoofsa waasaappiidha. Kurbii waa keessa nu darba. Erguutiin jira kun. Maqaa istiidiyootiin nama qarshii kuma kudhan nuuf arjoomuu jechaa jirra. Baga rabbi si fide mee kalootuma tanaa wajjinu. Tafaddalu. Duuraaf jettee? Ayyee. Rogoo diimee Majlisa jaaruu labuutitti bakka quraanni itti qara'amu, bakka hadiisni itti qara'amu.